ንግግር የጥላቻ ንግግር ይምት ዱጋን የጥላቻ ንግግር ይምት አኖሌ ረቲ ሃዳ ኬኛ ሀርመ ሙርተኒ ጀኔሮትምኑ የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ጨለንቆ ረቲ ኡመተ ኬኛ ፍጠኒ የሮጀኑን የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ baruma ani ijolle wagga shantama dura wagga reefu finfinne dhufu asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu gaalaana gaarii piyaasaa igabaam jedhu gammachuutu jedhe isaantu jedhe የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate wal'aansoon kun waa'ee lafaati waa'ee lafaa waa'ee lafeeti waa'ee lafaa gaafachuun xilaacha nigiggirii miti dhugaa dubbachuudha nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti waggaa nuyi buqqaanu waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaati warri investii godhuu barbaadu oromoon lafa qabaa oromoo wajjin inni lafa haa fidu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee argatan jedhan hin ta'uu jedhaniitu oromoo buqqisan arra oromoon buqqeessuneessayra karaarra jira ijoolleen oromoo karaarra bulti dhaqa boolee mikaayilii ilaalaa as kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa iji isaaniin arguu kana beekaadha akka nuyi bannu barbaadu abadan areeroo boosaroo himeera hincitu hincicittaa himbadu himbabaddaa babaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e areeroo boosaroo oromoon hincitan jenne hincitu wede oromoon himbadan jenne himbadu wede oromoon hincitu himbadu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uun qabne raasaa jirtanii jedhaattima oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe arraba ittiin miidhaa isaa himatullee hin dhabe hin beeytu amma OMN dhuguma propagaandaa kunoo karaa Somaalee nuyi afaan oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye Haile Sillaaseen kan inni afaan oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propagaandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee oromoodhaaf dhimmamanii miti dargiin yeroo dura dhufe oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati lafti kan oromoo haa ta'uu lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate isaanoo maal godhan lafti kan mootummaatii jedhan mootummaa sanatti kan oromooti argitanii beektuu mootummaa oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru takkaan argine yan kanaaf iyyuu oromoon hirribaa ka'eera abadan oromoon deebi'ee hin rafu amma bilisummaan milkooftutti oromoon deebi'ee hin rafu kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu wal'aansoon nuyi goonu wal'aansoon lafaati kana quba qabaadha uummata oromoo ijaaruudhaafi qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii sinaqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu kana quba qabaachuu qabdu biyyi kun lafti kun dachiin oromiyaa
Yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaafis hin taatu kana quba qabaadhaa. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti himu tokko yoo Oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaani. Oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadhaa. Yoo Oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadhaa fayyaa ta'a.